Gommaa konkolaataaf na haa godhu jettee waadaa seentee isumaaf taatee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti seeraan baradhee ergan xumuree booda kutaa 10 booddeellee kolleejjii seeneen waggaa 3 baradheen eebbifameen hojiillee qabadheen hojjechuu eegaleen ture. Haa ta'uutii garuu mindaan gara jalqabaa irratti argadhe kuni garaa kiyya na ciibsuu waan hin dandeenyeef kaayyoon kiyya immoo gaa'ela otoo hin dhaabbatiin dura jireenya maatii koo jijjiiruu waan na ta'eef mindaan kuni naaf hin ta'u yookiin immoo ana hin ga'u jedheen hojii qabadheen baatii 11ffaa booddee piroosesii biyya hambaa yaaluu eegaleen waggaa 1f baatii 3 booddee immoo naaf milkaa'ee gara biyya Arabaatti imala koon taasise. Haatiif abbaan koo waliigalaan ijoollee 6 horataniiru. Abbaan kiyyas ta'e haati koo maatii isaanii irraa kan dhaalan lafa guddaa hektaaraan lakkaa'amu ni qabu. Waggaa waggaatiinis qotanii midhaan ni galfatu. Haa ta'uutii garuu rakkoon maatii keenyaa haati koo kan lafa isheerraa argatte mataa isheef malee abbaa kiyyatti kennitee kunoo bara kana kuni galeeraa jechuun irratti waliin galanii. Abbaan kiyyas bara kana kuni galeera jedhee hamma argate haadha kootti hin argisiisu. Hunduu mana maatii isaanii midhaan kaa'uun wanta nyaannuuf wanta dhugnuuf qofa mana keessa baasanii isa kaan iccitiidhaan maallaqa argatan qofaatti qooddatanii fuula jireenyaa mataa isaanii ittiin hordofu. Haati manaaf abbaa manaan waan argatan wal dhoksu taanaan egaa guddinni mana sana keessatti hin mul'atu yookiin immoo hin argamu mitiree. Fakkeenya kanaatiif maatiin koo fakkeenya gaariidha. Abbaan koo waan qabu haadha kootti hin argisiisu. Haati kiyyas waan qabdu maatii isheetti malee abbaa kootti hin argisiistu. Yoo tarii waggaa haaraan gahe barnoota barannuuf dabtara yookiin immoo yuunifoormii kan nu barbaachisu yoo ta'e haati kiyyas abbaan kiyyas ati abaluuf biti ani immoo abaluuf hin bita jedhanii walii galuuf yaalii godhu malee lamaan isaanii gabaa deemanii nuuf safarsiisanii wanta nu barbaachisu nu godhanii. Abbaan koo irra caalaan warra dhiiraa jaallata keessumaa immoo hojii waan isa gargaaraniif haati koo hunda keenya walitti jaallatti. Haa ta'uutii garuu kan caalchifattu nuyi warra dubartootaatiinidha. Sababiin isaa immoo nutis hojii mana keessaa hundumaa sirriitti ishee gargaarra. Lamaanuu bifa mataa isaaniitiin deemu mitiiree. Haati kiyyas umurii malee dhugaatii jalqabde. Abbaan kiyyas umurii malee dhugaatii jalqabe. Galgala gaafa manatti galan eessa oolteedhaan walii wanta waliin galleef nuun manaa nu ari'anii waltumuutti ka'u. Baraaf safuudha malee haati kiyya akka dhiiraatti abbaa koo reebdi. Abbaan kiyyas gadin jedhuufi isheen dubartiidha jedhee hin qusatuufi ollaadhaa jarittiin walitti kaate jedhama. Wal lolanii quufanii gaafa wal dhiisan anaa fi obboloonni koo suuta jennee gara manaatti deemnee ol dabarree rafna. Isaan yookiin sireerra yookiin immoo bakkatti wal tumanii wal dadhabsan achuma buufatanii rafu. Jireenyi koof jireenyi maatii koo jireenyi obbolaa koo kana fakkaata. Akkanatti yeroon dubbadhu salphaa yeroo fakkaatus haa ta'uutii garuu kanaan anaa fi obboloonni koo baay'ee miidhamne. Barnoota baratanillee jibbanii obboloonni koo manuma maatii koo keessaa ba'uutiif jecha ijoollummaatiin jireenya fokkisaa garaa eegalaniiru. Mana keenya keessaa baratee kutaa 10 xumuree kolleejjiillee seenee kan galmaan ga'e yookiin immoo milkaa'e ana qofaadha. Maatii koo yeroon jedhu haadha kiyya abbaa kiyya gargaaruuf biyya hambaan deeme otoo hin taane obbolaa koo quxisuu ijoollummaadhaan darara mana namaatti argu jalqaban bilisa baaseen mana barnootaa galcheen barnoota isaanii akka baratan taasisuu ture. Maal godha jireenyuma kanatu akkanadha. Karaa tokkoon toltee karaa tokkoon immoo nama jalaa badii. Amma gaanutis haadhaaf abbaa ni qabna jedhamna. Haga kutaa 10tti akkuma isaattiyyuu midhaan mana haadhaaf abbaa koo keessaa hateenan barnoota koo barachaa ture. Keessumaa 9-10 yeroon baradhu yaadanii haatiif abbaan koo wanta naaf godhanii waan hin qabneef haati koo waan keessarraa hir'isuun giphii abbaa
abbaa koo keessa seeneen maallaqa argadhe fuudhuun barnoota koo baradheen hin xumure malee haatii fi abbaan koo dhimmayyuu barachuu koorraa narraan qabanii. Kana togaa mana keenyatti jireenyadha. Mana quufaa haatii fi abbaan lamaanuu dhugani. Qoofti irraan galle mana kanaatiin dhaladhee guddadhe. Maatii kootiif mucaa hangafaa waan hin ta'eef gochaan haadhaaf abbaa koo yeroo hunda na gaddisiisaa, yeroo hunda na boosisaan guddadhe. Obboloonni koo yeroo mancaan immoo baay'ee keessi koo miidhame. Baradhee xumureen akkuma hojii qabadheettis obboloota koo ofitti fudhachuuf yaalii godheen ture. Haa ta'uutii garuu miindaan ani argadhu gatii mana kiraa narraa kanfalee nyaataaf dhugaatii na danda'uudhaaf humna hin qabu. Jijjiirraa argachuuf yookiin immoo guddachuudhaaf illee waggoota lakkoofsisaa. Kanarra hundaafuu jireenya mataa koofoo booddee nan dhaqqaba. Hanga sanatti obboloonni koo bakka hin taanetti wanta na jalaa kufuu danda'aniif deemuun qaba jedheen maallaqa liqeeffadheen gara biyya hambaatii imala koo taasise. Rabbiif haa galatu. Yerooman biyya hambaa deemeen maallaqa erguu jalqaberraatii kaasee obboloota koo mana tokkotti walitti qabamanii mooraa tokko keessa kireeffatanii barnoota isaanii qofa akka hordofaniitiif battaluma murtee fudhee maallaqa erguu jalqabeera. Xiqqoo bakkee ba'anii yookiin immoo diida keessa jiranii amala hin taane waan baraniif na rakkisanii malee hunduma isaanii barsiiseen hanga xumuraatti akka bakka gahaniif yaalii godheen ture. Haa ta'uutii garuu tokko isaanii irratti illee baratanii xumuruun anaatiif hin milkoofne. Hanga humna kiyyaa har'allee jireenya garaagaraa keessa ta'anii kan isaan qaban anuma waan na ta'eef anumatu isaan gargaara. Foon ofii ofirraatii kutanii gatanii mitiire. Jireenya isaan keessa jiran gadi buuseen ammatti haasa'uun barbaadu. Haa ta'uutii garuu Rabbi isaan haa gargaaru naan jedha. Abaarsuma manaa ta'ee hundumti isaaniillee akkan tattaanetti jiru. Maarreegaa biyya hambaa ergan bahee booda mucaama biyya koo kan taate anaan waggaa 2 na dursitee biyya hambaa kana dhufte tokko waliin gama toora sooshaal miidiyaatiin wal barraa. Maatiin keenyi ollaa anaaf umuriidhaan eegoo koo kan taate waan ta'eef akka obboleettii koo quxisuutti ishee ilaalaa. Jireenya biyya ormaa kana yaadaa fi wantoota garaagaraatiin wal bira dhaabbachaa hiriyaa dhugaa biyya ormaa keessatti abdii waliif ta'ee wal utubuu mucayyoo kana waliin waliif taane. Akka jaalalleewwanii sa'aatiidhaan waliitiif bilbillaa. Rakkoo keenya waan keessa jirru anaaf ishee qofatu walitti mee waliitiif qooddata. Maddiitti hiriyoota gara biraallee ni qabna. Haa ta'uutii garuu hanga anaaf ishee iccitii waliif qoonnu ijoollee gara biraa waliin iccitii waliin qoonnu. Haa ta'uutii garuu kana keessatti hiriyoommaan illee taajjabbii ni qabaatii. Hiriyaan koo kuni araada maallaqaa namarraa liqeeffatanii immoo deebisuu dhiisuu namarraatii qabdi. Tarii maallaqallee yoo namarraa liqeeffatte akka deebistuufiif namni suni yoo ishee sarde nama biraarraa fuuteeti liqeeffattee kenniti malee kan ishee gonkumaa hin kennitu. Ammas namni biraa sun deebisee yoo gaafate isa duraa irraa liqeeffattee deebistee fi irraa fuutee deebistee kanfalti malee gonkumaa maallaqa takkaa liqeeffattee duubatti deebistee kan ishee keessaa baastee hin kennitu. Ani maallaqa irratti baay'ee xiyyeeffannoon kenna. Isheef garuu keessi koo waan banameef 3-4 yoo narraa liqeeffatte illee gaafuma argattu gaafuma maallaqa fudhattu naaf kennin jedha. Isheenis dhimmoota garaagaraatiin maallaqa kana na dagachiisti. Anis dhugumatti immoo hinuman dagadhaafi. Hinumaa dagadheen irratti liqeessaafi. Irratti jibbus amala gaarii hedduu wanta isheerraan argadheef dhabuu, walitti bu'uu, walitti gadduu biyya ormaa kana keessatti waan hin feeneef qofa calluma jedheen ishee bira darbaa. Hiriyoonni koo waliin hojjennu waliin jiraannu tokkos mucayyoon kun siitiin maaliin si tuqxeetti? Si'a meeqallee maallaqa yoo si gaafatte ni kennitaafi jedheen itti himu. Anis wanta isheen keessa jirtu waan isin hin beekneefi akkas kan garaatti jabaachuu feetanii jedheen deebisaafi. Maqaa addatti qabdi. Eegoo kiyya taatus har'arratti yeroon ilaalu garuu gadameessuma haadha ishee keessaallee waggaa 9 guuttee waan baate natti fakkaati. Mucayyoon kun jaalallee akkam wal jaallatanis ni qabdi. Baay'ee jaallatiini. Waa'ee isaa baay'ee nattaasa'uu isheerraatii kan ka'e anillee nama kanaaf ilaalcha gaarii, ilaalcha jaalalaan qaba.
qoosaaf isaa ta'u isuma dhugumaa otoo ati gurbaa kana dhiiste anatu dhaqee itti utaalee qabatan jedhaanii. Gurbaan kun akkaawuntii feesbuukii telegiraamii isaa ni kennaa fi maallaqallee yoo akkam rakkate malee isheen gaafatu waan fedhe irratti baay'ee dhagahanii kan isheen jette malee gonkumaa irraa darbeen godhu waan isheen hojjedhu jettee hojjechaa oole immoo viidiyoodhaan ergaa fi jaalalli isaanii ajaa'iba kan baay'ees nama inaafsisu. Anis yeroo isheetti naasa'u otuu jaalallee akkanaan qabaadhee deemeen waantuman argadhe hojjedheen of hin jijjiira malee biyya hambaa kana keessa kanaa ol hin turuu jedheen isheetti nima ture. Isheenis yaada kiyya kana baay'ee jaallatti. Haa ta'uutii garuu isaa fi ishee gidduu gara gaa'ilaatti akka hin deemneefillee rakkoon guddaan akka jiru, rakkoo sana immoo amma dubbachuu akka hin barbaanne mucayyoon kun jalqabumaa kaastee anatti himti. Maarreegaa kanumaan otoo jennu ani biyya hambaa kana keessatti jaalallee nan qabadha. Waggaa tokko waggaa lama waliin tura. Kanan hin jaallanne waa'ee maallaqaa yeroo natti kaasan nan rakkadhee na dhukkubee haati koo akkana taate kana gochuuf jedheen kun akkana na jalaa ta'e yeroo isaan naan jedhan deemaagaa dhukkuba koo natti kaasuufi jedheen ofirraatii isaaniin deebisaam. Yoo akkamin erge maallaqa guddaan qarshii 5,000 sanaan ala obbolaa koo barataniin ala maallaqan erguu hin qabu. Sunuu obboloota koof otoon maallaqan akkanatti erguu maallaqaan ergutti isaanumtuu nagaa of dhowwatanii walitti bu'u ni wallolu fi kanneen kana fakkaatanii waa'ee isaanii mata duree biraatiin guyyaa biraa otoon isiniif qoodeenaaf wayyaam. Obbolaa wanti walitti buusu wanta guddaa otoo hin taane waanuma xiqqoo faayidaama xiqqoodha. Maarreegaa hiriyaan kiyya kun biyya hambaa kana keessa naannoo waggaa 6 hojjette kanaan booddee nagahaa. Jaalallee koo waliin gaa'ela dhaabbadheen ilmaan horadheen jireenyan jalqabaa jettee nagaatti wal jennee gara biyyaatti galte. Yeroo isheen gara biyyaatti galtu ani reefuu waggaa 4 xumureen waggaa 5ffaa qabadha. Biyya deemtee naannoo baatii 2 akkuma turteen naaf bilbiluun gaa'elli koo akkuman siin jedhe otoon milkaa'in hafee maatiin koo ni dinanii jaalallee kiyya waliin isin hidda dhiigaadha jedhaniini jettee gadda isheetti himatte. Anis hidda dhiigaa ta'anii gaa'ela dhaabbachuun abaarsallee of keessaa qabaa. Maal murteessitan ree yeroon jedhuuni durumayyuu akkan sodaadhe sitti meeraa naaf hin oolle. Innis karaa isaa qabachuu isaati anis karaa mataa kiyya qabachuu kooti jettee naaf deebiste. Anis lamaan keessaniyyuu yeroo kanatti wal jajjabeessuu qabdu. Wal jibbitanii waan walirraa addan baaneef sammuu keessan waliif eegaan jedheeni. Mucaan kun eegoo koodha. Yoo xiqqaate waggaa 4 waggaa 5 hangafaanii. Haa ta'uutii garuu gochaan ishee yaanni ishee umurii isheetiin odidha. Akkuman dura isinitti hime. Otuma kanaan hin jedhu torbanoota muraasa booddee akkanuma naaf bilbilte jaalallee kootiin jaalallee gaarii mucaa gaarii amala qabdu biyya hambaatti waliin hojjechaan ture nan qabaa ishee siifin qopheessaa atis dhiira gaarii amala qaba jettu naaf qopheessi jedheen innis naaf qopheesseera animmoo isaatiif siitiin qopheesseera jettee nama riisiste. Hin qoosiini jaalallee keedha akkam riyaa koo irratti deemeen kan koon godhaa yeroon jedhuuni gaa'ilaa fi dabarii kan rabbi jedhetu waliif ta'a malee akka fedhanatti raayi. Anaaf inni wal amansiisneema obbolaa waliif taanirra gonkumaa kanaan booddee waan akkasii keessan seennu otoo dubartiin gara biraa hin qabatin dafii qabadhu jaalalleen koo duraa nama gaariidha jettee hiriyaan koo kun na kadhate. Dhugaa dubbachuudhaaf kana keessa seenuun baay'ee natti ulfaateera. Haa ta'uutii garuu akka isheen nattaasoftetti immoo nama kana dubartii gara biraafillee dabarsuun barbaadu. Waa'ee isaa waa hedduu dhagaheen quufeera. Yeroo garaagaraattis bira taatee keessumaa erga biyya galtee anaaf ni bilbila. Maarreegaa isatti himtee jaalallee waliin goote. Anaaf dargaggeessi kunis walii gallee. Innis isheedhaaf jaalallee isa caalu akka qopheessee kennee fi isa waliin hariiroo akka jalqaban nattaasa'eera. Gurbaa inni isheef hin fide jedhellee suuraadhaan, viidiyoodhaan, sagaleedhaan waan hundumaan wal na barsiisaniiru. Anis tole jedheen jaalala haaraa amaniin gurbaa kana waliin eegalee jireenya kana akka haaraatti natti mul'isu jalqabe. Kanaan waggaa 2 biyya hambaa taa'een jaalalaan waliin dabarsinee waggaa 2 booddee gaa'ela waliin dhaabbanna jedheen biyya hambaa keessa waggaa 6 xumureen gara biyya kootti galee maatii koo bira xiqqoo ergan ture booda umriin koos deemeera mitiire heerumuun qaba jedheen mana gurbaa kanaa dhufeen galee
jaarsa ergi yeroon jedhuuni ture xiqqoo obsinaa barri kun haa bahu maallaqni argame jedhame oliif gadi bittiin sun bareedaa miti gatiin cidhaa jira baasiin garagaraa jira sana hunda sirriitti yaaduu qabna jedhee nattaasa'ee yeroo kanatti ani lakki inni kuni sirrii miti dhiira biraa kan jiru maatiin koollee waan beekaniif ani immoo dubartii hangafaa waan hin ta'eef obboloonni koo anarraallee maal baratu kun hin ta'u jaarsa ergiiti cidha sin barbaadu waadaa waliif gallee gaa'ela waliin eegallan jedheeniin yeroo kanatti miinjee koo jalqabaa kan taatu hiriyaa koo biyya hambaatti waliin turre jaalallee ishee dabarsitee naaf kennitedha miinjeen walii kakaa ulfaataa waliin kakatamitiire anis dubartoota warra kaanirraa addatti baaseen isheedhaan naaf kaksiisaa ishee waliin hariiroo qabu ture jedheen isas ishees walitti fidadhe yoon isarratti kanaan booddee waan hambiraa yaade yoon isaatiin kanaan booda miira obbolummaatiin alatti ni ilaale balaa konkolaataa goommaa konkolaataatiif jireenya koo godhu jettee kakate innis akkanumaa kakaan edaa baay'ee ulfaataadha anis warreen kaanis dabareedhaan kakannee sanaan booddee gaa'elatti seennee waliin jiraachuu eegallee hiriyaan koo kan beektu biyya hambaa waggaa 6 yeroon ture keessatti maallaqa akkaawuntii tokko irratti yeroon biyya galuuf jedheen walitti qabachaa tureera maallaqa koo keessaa homaa baaseen akka dubartiitti wanta bitadheeruun qabu obboloota koo qofaaf kan isaan ga'u isaaniif hin erga kanaan ala nan kaawwadha waa'ee dubartoota biyya hambaa deemanii hedduus asitti biyyumatti waan hin quufeef ani immoo nama baratellee waan hin ta'eef salphaatti jireenya hin taaneef harkan kennine maarreegaa dubbiin kan jiru kanaan booddeedha meeshaawwan garaagaraa mana keessa biteen guuttadhe abbaan manaan koos fakkeessiidhaaf meeshaawwan qarshii xixiqqoo ta'an bitee na kennaa kanaan guyyaa tokko maallaqa sibira jiru kanatti daballee bakka akkanaatii lafa bareedaa binnaa lafa kana binnee immoo baatii tokko baatii lama booddee buufannee ni galagalchina bara kana akka lafaa fi akka mana kan gatii namaaf baasu hin jiru jedhee na mari'ata anis abbaa manaa koodha mitire bor ijoolleen waan jiraniif bor guddinni waan jiruuf tole jedheen maallaqa hin qabu hunda waan tokko ofirraa nan bisatiin gara akkaawuntii isaatti hin barreesse bulees abbaa manaa kootiin nan gaggeesse gonkumaa waggaa tokko na waliin jiraate abbaan manaan koo duubatti deebi'ee waa biraa ni yaada jedheen shakkiin hin beeku haa ta'uutii garuu maallaqa sana fudhatee magaalaa Finfinnee akkuma gahetti abaluu waliin jireenya haaraa jalqabeera abdii kutadhu kanaan booddee gara biyyaatiin deebi'u naan jedhee abaluu jechuun hiriyaa kiyya gaa'ela kan akkan dhaabuutiif sababa naaf taate jechuudha maal jechuudha isin fira miti moo akkamitti wal fuutuu yeroon jedhuuni firooma irratti firooma dabalu malee maallaqa arganii kiyyoo akkanaa xaxuutiin kan waliif galan eessatti wal dhiisu firoomni keenyi hagas mara miti wal fuudhuurraas kan nu dhorku ta'uu hin danda'u maatiin keenyi deeggaruu baatus nuti garuu gooneerraa nagaatti naan jedheen hiriyaa koo irratti hin bilbileem abbaan manaan koo ni qoosamoo dhugaasaatii yeroon jedhuuni qoosaa maaltu jira kan ani Finfinnee dhufe torbee 2 duradha tooftaa waa'ee lafaas kan itti kaase anumaa diraamaan kuni garuu kan siif barreeffame waggaa 5 dura maallaqa hanga kana walitti qabachuu kee yeroo natti himtu dhiirri si harkaa nyaaturra anumti yoo nyaadhe jedheen bifa kanaan sirraan fudhee ati immoo garraamiidha maallaqa illee naaf liqeessite ni dagattaa kanas danda'e ni dagattaa jaalallee koo waggaa tokko siif kennuun koo immoo gatii kana kaasaa naaf haa ta'u sobee kolfaa sobee kakachaan si waliin jiraachaan bahee jettee naaf deebiste bakkuma hin jirutti gaggabeen kufee namnis mana keessan turre kan ol na kaaseeru hin jiru sa'aatii dheeraa bakkuma san argan ture booda mucaan xiqqoo ollaadhaa na waamuu dhufte na argitee iyyitee iyyishee iyya ijoollee waan na ta'eef nama birmatuuf hin arganne haa ta'uutii garuu afaan reefu hiikkatteetiin abaluun kuftee mana keessa ciisti jettee maatii isheetti himuun sababa daa'ima kanaatti gara hospitaalaa na geessanii lubbuun koo oolte torbee 2 arrabni kiyya dubbachuu dadhabee harkii fi miilla kiyya kottoonfachuu fi diriirfachuu dadhabee mana yaalaa ture baay'ee ulfaataadha torbee 2 booddee naaf wayyaa'ee yeroon deebisee yaadadhu ammas deebisee na dhukkuba baay'ee rakka'e amanuun natti ulfaate tol lubbuu koo balleessee baay'ee natti tola deddeebi'insi koo haga baatii 6 mana yaalaa ta'e mana kireeffadhe keessaallee ba'een maallaqa kanfalachuu dadhabeen mana obboloota koofiin kireesse keessatti galeen jiraachuun eegalee baatii 6 dachee lafa ciniineen ga'ee
sanaan booddee garuu wanti ta'e takkaa ta'eera jedheen abdii kutadheen barnootaan baradhee hojii barbaadachuu galee hin turre kanuma akka rabbi anaaf hojii qopheesseeru aanaa keenya keessatti battalumaan qaxaramee kanaan baatii 4 erga hojjedhee booda obboleessi koo eegoon kiyya tokko abbaan manaan kee magaalaa Finfinnee naannoo akka kanaa jira jedhaniin ani immoo naannoo kana sirriitti nan beekaa maal akkan siif godhuunii barbaaddaa jedhee na gaafate. Yeroo kanatti ani homaa tokko illee hin godhiini an kan rabbi naaf kenne jireenya koon jiraadhaa amma immoo kanaanis miidhamnee umurii kee hafte mana adabaatti dabarsuu barbaaddaa jedheen isa didee obboleessi koo yeroo hedduu hidhamee hiikamaa ture umurii malee mana hidhaa baree kanaan otuma jiraachaa jirru kanuma obboleessa kootti dubbadheen torbee booddee mana maatii hariyaa koo kana dunkaana gaddaan argee maatiidhaan lola keessa waan galleerruuf waa'ee isaaniis beekuun barbaadu balbala isaaniirra sin darbu maali jedheen ollaa yeroon gaafadhu intalli isaanii Finfinneetti heerumte konkolaataan abbaan goommaa 10 irra darbee fooniif lafeeshee funaananii awwaalanii naan jedhanii battaluma kan fuuldura kootti dhufe kakaasheen guyyaa anaaf inni wal fuune kakattedha. Hundaafuu hiriyaa koo waggaa dheeraa turte mitiire uffata gaddaa qabadheen boo'icha mana isaanii hiriyaa koo jedhee yeroon boo'u obboloonni ishee balbalaa ol na galchuu didanii. Abbaan manaan ishee jechuun abbaan manaan koo achi jira dhiisaa isheen maal goote gatii harka keenya arganne jedhee na teessisee. Gadda koo taa'een daqiiqaa 5 booddee gara mana kootiin galee argitanii mitiire du'a namaatiif namni waliif gammadu hin jiru dhugaa dubbachuuf hagam feete hiriyaan koo kun nagantus du'a ishee garuu nama barbaadu hin turre haa ta'uutii garuu rabbi guyyaa eegee gatii isaa kanfalee fi duuba kootti deebitee diraamaa addaa narratti hojjette kanaan yeroon gadda isaanii umee abbaan manaan koo gara Finfinneetti deebi'ee. Haati manaansaa boqotee baatii booddee bilbilee dhiifa manaaf godhe baay'eetti si balleesseera cubbuu keetu kanaan nu gahee haadha manaa koon dhabee sanuu daa'ima koo waliin garaatti otoo baattuuti addunyaa kanarraatii boqotee kana hundumammoo cubbuu nuti waggaa dheeraadhaaf sirratti daganneedha maaloo naatufi jedhee na kadhate yeroo kanaanis akkan siif tufunoo yoo barbaadde maallaqa kiyya 1-2 lakkaa'itii naaf deebisin jedheeni yeroo kanatti inni maallaqa keetiin lafa biteen ture gurgureen bu'aasaa waliin siifin deebisaa ati qofa natti kaminaan jedheen anis yoo ati kana goote siifan tufan jedheeniin kanaan innis ooleen bullee lafa sana gurguree gatii buufate waliin kan dallaalaa kisiisaa keessaa kanfalee maallaqa sana naaf deebisee anis maallaqa koo fudheen hojiittiin jalqabee gaa'ela mataa kiyyaas rabbi guyyaa isaatti kan naaf qopheesse dhaabbadheen jireenyan eegalee maallaqa koo erga naaf deebisee booda isaafis nan tufee nan dhiisee fi rabbis na jaallatee jireenya naaf qopheesse kanaa ol maalin barbaadare waan sobaattiin kakatiina waadaan kakaa oolee otoo hin buliin guyyaa isin jiraachuuf qophooftanitti jireenya irraatii isin buqqisaa ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddeessiniif dubbiseen hin ka'a akkasin irraa barattanii hubannoo cimaatii tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan koomentii jalatti illee nuuf qoodaa jecha qophiin guyyaa irraaf sa'aatii kanaaf siniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti qopheessuuf qindeessuun waliin kanan ture ani Gammachiisa Shoomeedha seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.